Ashama tamjirtu amantoonni keenya ijoollee abbaa tokko jinuun keenya galanni waaqayyo bata gaafa waaqayyo bata innaa waan tokko irraa jalqabuu fedha sattabe booddee xiqqoonna yaa abbaa keenya waaqa irra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irratti haa ta'u kan nu ga'u deebiin haa nuuf kenni yakka keenya nuuf dhiisi nus warra nu yakkaniif akka ta'e saafi booddee galanni waaqayyo haa ta'u jirtu meerga keessa nu qabaa jirtu yeroo jirredha bakka jiraattan yaa jiraachuu keessa kan seetanni nyaatan isa dhuguma kun ikkoo waan namni isin ho'isuu yookaan wal ho'isuu goonu miti jirra haalleluuyaa seetanni jira lolli jira rakkinni jira dhukkubni jira hiyyumni jira waraansa adda addaa jira noo jirra kan hundumaa keessa jirra ameen irra hafnee warra jiran warra irra hafnee jiraanne warra waan hundumaa keessa nu dabarsee waaqayyo nu jiraachisa ameen galata qabna waaqayyo kanaafi jirraan kuni warri biyya lafaa baay'ee jedhu nuti immoo caalchifne jechuun nurra jira maaliif isin kiristiyaan nuti kiristiyaan biyya lafaa kana keessatti kiristiyaanni biyya isaa miti laga isaa miti mana isaa keessa jiru lafi nu jiru darabaa lafa qoraattiin itti baay'atu keessa jiru lafa karaa isaa dhiphaa keessuma deemsi kiristiyaanaa deemsi ijoollee waaqayyoo lafa karaa bal'aa utuu taane karaa dhiphaa karaa deemsi isaan marakkisu keessa kana hundumaa keessa darbee kiristiyaanni jira ameen maqaan waaqayyoo ulfaatu kana hundumaa keessa dabarree waaqayyoo waan biyya lafaa kana haala isaa amala isaa waan garaa garaa isaa nu dandeessisee mana isaa keessa nudha mana waaqayyoo keessa dhaabachuu keenya waaqayyoo ulfinnaa ta'u baay'ee waaqayyoo galateeffannaa waaqayyo isaa hammammaatti nu eegee galateeffachaa olkaanee dubbii waaqayyoo keessaa dubbifanna dhaabbanne paastariin illee ture yeroo abbaa keenyaa jedhee namoonni kaan naatanii ture maaltu ta'uuf jedhachuun hin oolle yesus gooftaa isa xumuraatiin jalqabaa kan jiru akkasii hin taane kana namni jira daqiiqaa muraasa qaba itti bufaa daqiiqaa 26 akka sa'aatii keenyaatti wangeela Maatewos boqonnaa 17 sorry Kuratoma miti diddamii afurii lakkoofsa 36 kaasee amma lakkoofsa 44tti kan jiru dubbisa Maatewos 24 lakkoofsa 36 kaasee amma 44tti Yesus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa godhu waatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollees kan hin beekan bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a bara sana bishaan badiisaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turan isaan hamma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a waaqayyoo guddaadhaa fi jabaa kan taate mootummaan kee durdurii qabee daariidhaa amma daariitti daangaadhaa amma daangaa lafaatti amma daarawaa bantii waaqaatti bara hundumaa guyyoota hundumaa kan dhaabbatu ati guddaadha ati gooftaadha ati jabaan si caalu hin jiru gooftaan si caalu hin jiru aangoo guddaa qabda humna dubbatamee dhumne qabda waan dinqifatamee dhumne qabda waan barreeffamee dhumne qabda waan haasaamee dhumne qabda beet ati dinqii akkamitti waan namni qoratee shannagee bira ga'uu hin dandeenye qabdu sammuu dhala namaa isa jabaa jedhamee isa yuusitu kennee fi isa baay'ee qaroomeera fagaatee jedhamee waan hundumaa meeshaa adda addaa tolchee waa qoratu haalli kee qoratamee bira hin ga'a karoorri kee qoratamee bira hin ga'a guddaa inni keetii hin jiru gooftaa si haa
Gooftaa si haa galatu. Waaqa kanarratti galanni siif haa ta'u. Lafa kanarratti galanni siif haa ta'u. Biyya kana keessatti galanni siif haa ta'u. Saba kanarratti galanni siif haa ta'u. Anarratti galanni siif haa ta'u. Ati jabaadha. Ati nurratti mo'i. Dubbii kee nu ergi. Sagalee keetiin saba kanatti dubbadhu. Ani saba kanarra hoomaa hin beeku. Saba kanarratti hin naadha. Saba kanarra wallaalaadha. Ati immoo hunduma keenyarra beekaa. Haleluuyaa. Ati hunduma keenyarra beekaa. Ati hunduma keenyarra qulqulluu. Ati hunduma keenyarra jabaa. Ati hunduma keenyarra mootii. Ati wanti si gitu hin jiru. Gadi nutti jedhi. Nutti dubbadhu. Sagalee nuu ergi. Ergaan seexanaa ifatamu. Hojiin kee gidduutti hojjetu. As kan jiru garbichi garbitti hundumtuu kan kee. Ijoollee kee. Saba kee. Dhiiga kee warra bitu. Isaan kanaaf anaaf dubbii nuu ergi. Maqaan kee ulfaatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Isattaan keenya dubbifanna jedhanii maaliif dhaabbachaa akkasitti turtan hin barbaade xiqqoo isheen dheerata 40 kaasetti dhufee dubbisa. Gaafas namoonni lama lafa qotiisaatti in argamu. Inni tokko hin fudhatama, inni kaan immoo hin dhiifama. Dubartoonni lama dhagaa daakuutti hin daaku. Isheen tokko hin fudhatamti, isheen kaan immoo hin dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektanii dammaqa. Abbaan manaa halkan keessa yeroo hattuun itti dhuftu utuu beekee hin dammaqa. Mana isaas hin qochisiisu ture. Kanas immoo yaadadha. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'a. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatetti hin dhufa jedhee. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilmi namaa yoo dhufa bor miti yeroo isin quba hin qabaatetti dhufa. Ameen. Maal godhaa? Qophaa'oo ta'a. Mata dureen keenyarraa gabaabsinee kan irratti walii wajjin ilaaluu yaadnu dammaqa kan jedhu. Dammaqa. Waa'ee dhufa ilma namaa gooftaa Yesuus dubbata. Waa'ee guyyichaa yookaan yerichaa. Guyyichi guyyaa keessaa guyyaa tokko qaba. Eenyuyyuu hin beeku. Guyyaan sun garuu guyyaa dhaabbataa, guyyaa muramaa. Achiin siquu asin siqu. Iyya baay'eedhaan hin darbu. Soomaaf sagada baay'eedhaan achi butamu. Yookaanis immoo namoonni baay'ee mishigii galanii kadhatanii, dawoo galanii kadhatanii, maala guyyaa sana nu beeksisi, xinnoo ishee nutti ni kadhannaa, hin qophoofnaa, wayyaa miiccannaa, keessa qorannaa, mataa keenya sirreeffannaa, haala keenya sirreeffannaa, deddeebii keenya sirreeffannaa, karaa keenya qajeelfannaati, of ilaallaati, mee nutti nuu ibsi, raajotuma keessaa tokkoof ibsi jedhamee wanta godhamuu danda'u, waan beekamuu danda'u. Guyyicha yookiin yericha abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis tokkoyyuu hin beekani. Guyyaan sun garuu hin hafa, hin dhufu. Ameen. Guyyaan sun hin dhufaa jedha gooftaa Yesuus. Kana kan inni dubbatu bartoota isaatti dubbata. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 kana keessatti yoo ilaaltanii waan baay'ee isaa dubbateera. Waa'ee dhufa ilma namaa kana wajjin kan wal qabatu waa hedduu dubbateera. Milikkita garaa garaa kennee of eeggachiiseera. Akka baqataniif of eeggachiiseera. Yeroo dhufaatii isaallee immoo yeroo gannaatti yookaan immoo yeroo rakkisaa keessa akka hin taanee fi guyyaa sanbataatti akka hin taanee fi of eeggachiiseera. Waan akkasii kanallee kadhannaa jedheera. Of eeggachiiseera. Maaliif jennaan guyyaan sun guyyaa rakkinaati. Guyyaan sun guyyaa muddamaati. Guyyaan sun guyyaa qorumsaati. Guyyaan sun guyyaa iyya jabaati. Guyyaan sun guyyaa fiigichaati. Guyyaan sun guyyaa namni fiigu. Guyyaa sanatti jedhe iddoo kana dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif illee wayyoo jedha. Dubbii isaa dubbii salphaa miti. Guyyaatti namni walirra jedhee fiigudha. Guyyaatti namni mucaasaa baafachuuf yookiin ofiisaa baafachuuf obboleettiisaa baafachuuf guyyaa namni of baasuudhaaf fiigu guyyichi. Guyyichi garuu dingata yookaan tasa guyyaa tasa dhufuudha. Guyyaa kanaa fi har'a utuu hin jedhin boru utuu hin jedhin namni yeroo hundumaa qophaa'ee taa'u qaba. Miti jedhama. Guyyaa hundumaa namni har'a yookaan boru utuu hin jedhin qophaa'ee taa'u qaba. Yoo akka inni ta'e kan beeku hin jiru. Guyyichi icciti.
Dhufaatiin isaa ta'uun isaa beekamaa ta'e guyyichi garuu icciitiin qabameera. Nama hundumaa jalaa qabameera. Ergamoota jalaa dhokateera. Beektota jalaa dhokateera. Guyyaa gooftaati guyyichi. Guyyaan sun garuu hin dhufu. Namoonni baay'ee waa'ee guyyaa kana irratti dogoggoraniiru. Kanaan dura barsiisonni kaan baay'een guyyaan kunii sobaa hafeeraa jedhanii dogoggoraniiru. Namoonni kaan immoo guyyaan sun raawwatameera bara 70 keessa raawwatame, bara ari'atamaa, bara ulfaataa ture, bara sana keessa, bara ergamoonni qalamanii, bara namoonni baay'een dhumanii, Yohaannis illee harka namaatiin hin duune, bara Phaawulos fa'aa, Phexros fa'aa magaalaa Roomaa keessatti baafannifamanii, bara 1969 suni Kiristoos booddee jechuudha. Bara sana keessa, bara sana dhume, guyyaan sun darbeera, yeroon sun darbeera, hafeera, raajiin kun raawwatameera jedhanii warri namoota dogoggorsan haadha sirribamanii duris turaniiru. Guyyichi garuu dhufaa jira. Phexros immoo namoonni guyyaan suni akka waan hafeetti lakkaa'u jedhe, seesuutti lakkaa'u. Guyyaan gooftaa garuu akka namoonni seesuutti lakkaa'an miti, hin dhufa. Guyyaan gooftaa hin dhufa jedhame. Ameen. Guyyaan gooftaa garuu hin dhufa. Akkamitti nutti dhufuu qaba? Gooftaa Yesuus dubbateera guyyaa sanbataa illee akka namaa guyyaa sanbataa akka hin taane galee dhibbaaf tokkotti dubbadhee fakkaata. Guyyaan sanbataa warra Yihuudii barreesse abbaan ergaa kana yookaan abbaan wangeela kana Maatiyos warra Yihuudootaatiif barreesse barreeffama isaa kana jechuudha, ergaa isaa kana warra Yihuudaa barreesse. Yihuudoota biratti sanbanni baay'ee guddaa, baay'ee kabajamaa. Yihuudoonni sanbata akkatti ilaalan qabu. Yihuudoonni sanbata akkatti eeggatan qabu. Yihuudoonni sanbata akkatti qophaa'an qabu. Yihuudoonni sanbatatti waan godhan qabu. Guyyaa sanbataa Yihuudoonni dafquun irra hin jiraatu, seera dafquun qaban. Namni yoo fiigee dafqa, namni yoo iyyee dafquu danda'a. Yoo ta'e wanti garaagaraa irra gahe wanti hedduu ta'uu danda'a. Nama dhiibnaan horiin illee dadhabuu qabu guyyaa sanatti akka seera Yihuudootaatti. Yihuudootaaf waan barreeffameef Yihuudoonni yaa isa kana bisheessanii waa'ee sanbataa waan beekaniif isa kana isaanitti himu. Guyyaa fiigicha waan ta'eef guyyaa sana yoo fiigdan tarii seera cabsitu, seera cabsuun mootummaa haadholii isaas mana muraasa. Abboommi waaqayyoo cabsuu ture seerichi waan biraa. Abboommi waaqayyoo kana kudhan seera uumamaa kennu seera ba'uu keessatti kudhan kaame gooftaa Yesuus kakuu haaraa keessatti beellama lamaan jaalala waaqayyoo jaalala nama taasise. Jaalala waaqayyoo jaalala namaati. Abboommi kun namoo guutummaan isaa jaalala waaqayyoo garri gadii kan jiru tokko hanga sadii yoo gurbaan dhamaasa. Tokko hanga sadii kan jiru jaalala waaqayyoo. Waaqayyoon jaallachuu, waaqayyoo hojjechuu, waaqayyoo jiraachuu. Inni garagaraa isarraa kaasee jiru immoo waaqayyoo baay'ee jaallata kitanii. Hunda isaa baay'ee muruuf kaa'e jaalala namaa. Sadii kaasee akka godhan jaalala namaa. Akkatti namoonni jaalatu kana kaa'e. Yoo kana gootan abboommi waaqayyoo irra fiichee cabsuu dandeessu waan ta'eef guyyaa sana fiigicha waan garaagaraa keessa waan adda addaa keessa galtan innis immoo rakkoo isaas itti uumuu danda'a waan ta'eef jedhee laata. Kanaaf kadhadhaa eeggadhaa. Guyyichi garuu mul'ataa miti isiniin jedheera. Dammaquutu namarraa eegama. Nama akkamiitu guyyaa sana keessatti of kaluu danda'a nama dammaqe. Nama dammaquutu of kaluu danda'a. Maaliif namni dammaqee jiru waa tasa irra bahu. Yoo ilaaltan 25 irratti boqonnaa 25 irratti fudhatanii ilaaltanii dubartoota dammaqanii gooftaa eeggatanii dubartoota dammaqanii gooftaa eeggatan yookaan immoo dhirsa misirroo eegan argitu. Maatiyos 25 lakkoofsa jalqabaa akkaataa naqa dubbisa. Keessumaa lakkoofsa jaarraa dubbiftan halkan walakkaa immoo sagalee guddisee dhirsi misirroo kunootii isa simachuudhaaf ba'aa jedhutu dhaga'amee jedhe. Hirribni yoo nama rakkise halkan walakkaa. Namni yeroo kaan madaalamu. Ani jabaa hirriba namuu handhadhee namni yaadu garuu kan halkan walakkaa ga'ee inuma kufa. Inuma muka. Phaawulos immoo ani jabaa dhadhaabattee jira kan jedhu akka maal ta'e ameen. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Hirribni namni cimaadhaa hirribicha isaatti fudhamee yaadamu halkan ga'eetuma si'a tokko illee ta'u malee akkas jedha. Dubartoonni kudhan lakkoofsa jalqabaa 25 durbiftanii lakkoofsa 25 lakkoofsa 25 durbiftan Maatiyos. Durboonni kudhan qodaa ibsaa isaanii fudhatanii waan hundumaa qopheeffatanii dhirsa misirroo ba'aa simadhaa jennaan ba'anii ta'anii qophaa'anii jiru. Lafatti simachuun namaaf ta'u. Jalqaba dafanii ba'an yommuu ba'an kana dafanii ka'an akkuma deemsa kiristaanaati. Kiristaanii baay'ee ka'e. Ammas immoo biraayyuu baay'ee ka'e harca'e. Waaqayyoo namaa gargaara.
Miti baay'ee mana baay'ee jinkaanii kaasanii egaa waaqayyo carraa isaanii bitanii jiru. Tarii warra du'e carraa bite malee warra jiru deebi'u. Carraa argachuu danda'u. Namni baay'een si wajjin shubbisuutti ka'ee baadiyyaatti ka'e amammoo waa jechuun jiru. Namni baay'een si wajjin lallabuutti ka'e paasteraa ammoo waan kan biraa keessatti jira. Namichi tokko biyya keenyaa gooftaa fudhate ortodoksii cimaa ture. Gooftaa fudhate xinnoo jireenyi itti tottolteennaan gooftaa fudhate soddaasaa abaa'oo keessa ture achumaan taaddisoo galee badii du'ee du'e dhala isaa namni beeku jiru. Abbaan abbiyyuunsaa qabeenya jiru hundumaa gaggara soddaasaa keessatti isaaf kenne. Kan biilaa dabargattammise. Namichi hin cime dura hiyyeessa ture horii kana bibbitate buna bitee lafa qotee midhaan galfatee hin soorometti tole faarfannaa isaa cimaa ta'e waldaatti sagantaa nama beekudha. Sagantaa deebi'uutti cime. Baay'ee cime namichi. Booda waggaa 3-4 booddee soddaan isaa gale gaafa galu qabeenyi kun ankootiin adeemse. Lafti kun ankootiin duree irra qotan. Inni maali kun hunduu ankootiin adeemse. Walimatanii hin kasase seerriin kenneef namichaaf. Namichi inni kun lafa dhabee waan irra qotatu dhabee waan hundumaa dhabeetu harka duwwaa hafee horii ishee bibbitate duwwaa tafe. Dhugaatii dhiisee cimee kiristinnaasaa abeet gooftaa galatu isaa kun nama dubbisu. Akkam jirtu gooftaa galatu. Waaqayyoo na galatu. Baay'ee jiru. Gaafa inni kun hundumtuu ta'uu deebi'eetu mana dhaqee dhugaatii sana qaba. Araqee badii akeetti cimaa miti jalqabe achi taa'ee gaafa tokko gooftaan dhufa jennee fannoo isaa baadhanne inni dhufuu dinnaan qalloo isaa dhaabu. Araqee qallootti dhufa miti ree qalloodhaan namaa dhaabu wanti xinnoo tokko immoo jirti isheetti namaa buusuuf malakkee maamulti keenya beennoo duyyoo xinnoo fudhannee kukkufaa ture walakkaa malakkee dhunnee kukkufu erga jabaan nun yeroo xixinnoo akka biifaa kan ta'e beeku nutti kennu ibsunnaa an guyyaa jilbina dhiiginoo hin qabu araqeetti waa faanii qabeera taanaa. Itu noda, jolle itu noda. Ilah kita ni, nama kufir dua orang kasih tadi. Gooftaan tu aja ni, farno sabar. Ini nufudin nangkan dosa apa ni? Ada kita ni, namun ni yeroka ani bayi jabatan ni kau. Kristen nangkan jalan ke bawah yang ofis, bayar mati tol. Haleluya saja mah, syubisi saja mah. Duga sini je. Jalan lumpur saja mah, walid mana lumpur saja mah. Abis gooftaan jalan. Bil-bilan ni orang kawan tu abis. Iwang Sensilakan biya lafaa keessa jirra sana moonee akka nu dabarru waaqayyo gargaaraa jira malee biyya lafaa sanatu qoraatii sitti cikku sitti godha akkas si godha sana si godha isa booddee achi deebi'u. Waan ati walitti qabattee sirkaa tamsaasaa isaa booddee si dhiise akka namoonni baay'ee kan dachaa. Kanaaf durboonni kun yommuu kaan hundumti isaanii dammaqanii qophaa'uu isaaniitu qodaa tottolfatanii ka'anii haa ta'u malee warri shananuu shan kwaalitii tokko qabu. Ta'u yommuu ka'ani dammaqinaa waluma qixxeenatti fakkaatu ka'umsa isaanii irratti garuu yommuu ka'ani kwaalitii isaan addatti qaban maali cuunfaa ejersaa ibsaa isaanii keessaa qabu dammaquutti dabalanii. Cuunfaa ejersaa isa boba'u sana jirbii keessa ol ba'ee warri baadiyyaadhaatti fayyadamaa turre. Jirbitti naaftaa odaa tokko qorraajitti namni jirbii keessa ba'ee tuuteetu boba'ee ifa nuu kenna. Yommuu inni ifni sun wanni sun keessaa dhumu hin bada. Innaa yoo deebiftanii ol buttanii bobeessitanis isa sila jiidha xinnoo keessa jirtu tuutee fixeera bakka isa booddee innaa cilaattii ta'a. Isa guuttatanii amma ga'u. Akka jettanii namicha sun bukkee dibadhaa sin rakkisaatii. Ammas ga'u guuttattee ta'a. Abdii maqabeetii jedhe rakkoo qabu. Ammas ga'u guuttattee ta'a. Guuttachuu qabda. Ameen. Waaqayyo haa gargaaru. Guuttatanii kwaalitiin isaanii kan dammaquu irratti dabalu. Isaan sun waliin dhabinni isaanii maanni dammaquun akkuma jirutti ta'e dammaqanii ba'uun akkuma jirutti ta'e ibsaa keessan cuunfaa ejersaan guuttan. Keessaan qaban hin jiru macaafni qulqulluun ani san jedhu keessan litu tarii qabaachuu danda'u waa xinnoo waan yeroo dheeraa isaan ga'uuti. Waan halkanitti dheeraadha halkan sana dheeraa sana keessa isaan dabarsu miti. Waaqayyo namaa gargaara. Halkanni dheeraadhaan jedhu. Halkanichi dheeraa. Halkanichi dheeraadha. Waan halkan sana keessa isaan dabarsu waan itti naqatan miti. Innoo hundumti isaanii immoo hin mugan dadhabaniitu eegan. Utuu eeganii dadhaban. Seekun dadhabuu seekun dadhabuu seeku. Ati soo yaakee naa dhufta nani raanfattu
Amen. Waadaa Yesuus sii galee dhufeensi fudhadha. Amen. Akka jedhe Yesuus waadaan nu gale mana sii ijaara. Maal konkolaataa sii maal biyya kanatti illee naasaaf baay'ee sooromtaa maal waadaa Yesuus nu galee inni daganne dhufeensi fudhadha. Amen. Dhufeensi fudhadha. Iddoo jiru jiraata. Lafantaa uteessa. Gammachuun itti jiraata. Amen. Guyyaa isaanii. Yeroo halkan walakkaa isaanii rafanii lakkoofsa jaarratti gaafa sagaleen dhaga'amu dhirsni sun dhufeera isa simachuudhaan. Gaafeedha. 25 ja'a. Hundumtuun ka'a. Ammas damma qorattu argite. Sagalee guddaa dhaga'ame waan ta'eef namni sagalee guddaa dhaga'ee rafu jechuudha. Sagalee guddaa dhaga'ame sagalee sana dhaga'anii birri jedhan gaafa ka'anii kwaalitiin ishee jalqaba gatteetti. Hundumtuu isaa shachat goona. Itti nuuna maal nuufis ga'e isin ibsi ga'e waan ta'eef gara gabaa dhaqa bitadha deema jedhan. Ini gabaatti fiigan. Gaafa isaan gabaatti fiigan inni sun moora qophaa'ee moora dammaqii jiru fudhatee ol gala. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Guyyaa isaan beekamu qaba. Sa'aatiin itti dhufuun beekamu qaba. Utuu sa'aatiin itti dhufu sana beekaniiru ta'e dafanii qophaa'anii isaa barreessu. Sa'aatiin isaan beekamu. Yeroo dhufan immoo iyya darba. Lallabu. Dhuga ba'umsa darba. Ani akkasiin goonee maqaa keetii. No. Argaa kurraa fakkaata. Warra dammaqinidha. Waaqayyo akka dammaqnu nu haa gargaaru. Nama dammaqetu guyyichatti milkaa'u. Nama dammaqee isa eeggatu guyyichatti milkaa'u. Guyyaan kudhan akka bara Nohitti ta'e turedha nama Macaafa Qulqulluu. Akka bara Nohitti ta'e, bara Nohitti maaltu ta'e ture waan gaggaarii jira. Waan qopheessa jira. Jenereeshiniin bara sanaa jireenyuma gaarii jira. Quufaa. Itti tolaa. Ilma sana. Ilma qabu. Ilma sana. Amma sana sirbatti deebi'ee biyya keenya jiru. Dhugaa sirrii jira. Sirbatti deebi'ee sirbaan jira. Baay'ee sirba. Mee oduu dhaggeeffadha. Mee ijoollee xixinnoo lafaa kaa'aa dura qaalaadha biyya. Dur kadhannaa shaakalu. Amma sirba shaakalu. Dur faarfannaa shaakalu. Amma sirba shaakalu. Bakkee kan kiyyaa laata. Sooshaal miidiyaa. Sirbatti deebi'ee. Bara Nohitti namni dhuma nyaataa hin dhugaa, hin machaa'aa, hin sirbaa, akkuma barbaade godhaa, akkuma jaallate ta'a. Nohi immoo mukkuma soofaa Waaqayyo irraa waa dhaga'eera. Ani Waaqayyo irraa waa dhaga'eera. Hin badu jedhamee sagalee keessa ol kaasaa dhisee tokko. Dubbadha. Hin badu Waaqayyo irraa waa dhaga'e. Ameen. Hin badu Waaqayyo irraa waa dhaga'e. Maal kan jedhu dhufeensi fudha kan jedhu. Maal kan jedhu hiyyumatti si nambisu kan jedhu. Maal kan jedhu biyya lafaa keetti si dhiisu kan jedhu. Maal kan jedhu iddoo namni jiraata kan jedhu. Isa dhaga'e. Isa dhaga'e. Ameen. Kanaafuu dammaqee deeggartaan hin badu. Haala biyya lafaa kanaatti hin qabu. Isa bitaatti hin qabu. Isa mirgaatti hin qabu. Isa sitti hin qabu. Isa achitti hin qabu. Ani maalan dhaga'e? Waaqayyo irraa waa dhaga'e. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa booda isaan masiruu hamma bara Nohitti deebi'uuftaa Yesuus. Amma bishaan badiisaa dhufee lafa fudhatutti. Lola'ee lafa fudhatutti nan gaggabaabsaa dara. Lafa fudhatutti amma Nohi markabichatti galutti jarroo dammaqa. Ameen. Dammaqa. Guyyichi guyyaa salphaa miti. Nan gaggabaabsa. Guyyaa sanatti dubartoota qottuu lamatu lama qotiisaatti argama. Guyyaa sanatti nama lama. Eessatti argamu? Lafa qotiisaatti argamu. Qotiisa qotu. Tiraakteriin haa ta'u, qotiyyoon haa ta'u, qotiisu. Lafa qotiisaatti argamu. Guyyichi dingatan namni inni tokko fudhatamaa inni tokko. Waaqayyo nu haa gargaaru. Lammaatti hin dhattaqu. Lammaatti wassanu jedhee baroosa tokko qopheesseeraa jedhe paastariin tokko. Namoota hin fudhatamne. Guyyaan sun isin qaqqabini garuu barumsa kan akkas hin qaqqabdanii dhageessan hin barbaadu garuu yoo akka carraa isin qaqqabee fi namoota hin fudhatamne fedhee waan qopheesseeraa gadi baasan. Waan biraa maal qaba gama karaa kuma guyyichaatti rakkinuma baricha keessa jiru. Guyyoota namoonni waldaa kiristaanaa lafarraa fudhatamte sana booddee ulfaataa miidhama waraansa guddaa ta'u sana kan inni qopheesse deeyyaadha. Rontilmaa akkamitti akka isaan chaalenjii gochuu qaban keessumaa kiristaanonni dubbii Waaqayyoo dhaga'anii har'a dammaquu didanii kachachalan yookaan immoo
keerlesi ta'anii gaafa sana keessa hafanii guyyaa waaqayyoo sanatti hin fudhatamin hafanii miidhama barichaa keessaa guyyoota hafanii sana keessaa akkamitti akka isaan darbuu danda'a waggoota torba seetanni biyya lafaa irratti gochuu kana keessa achiin namoonni dheerataa. Inni Kiristoosiin mormu gochuu sana keessatti akkamitti akka isaan qophaa'uu qaban isa qopheesseera. Akkamitti akka isaan chaalenjii gochuu qaban akkamitti akka isaan mormuu isa fudhatamu ta'e. Ameen. Ishee fudhatamtu ta'e. Waldaa fudhatamtu haa ta'u. Waldaa gamanaa asii waldaan lama Sinsinaatii keessatti argama. Tokkoon fudhatamaa tokkoon hafaa. Waldaa fudhatamu. Ameen. Waldaa simatu Yesuusii. Samii irratti haleluuyaa. Waldaan afur Sinsinaatii keessatti argama. Lamaan fudhatamaa lama hafaa. No, waldaa fudhatamu. Ani waldaa fudhatamu. Ati nama fudhatamu. Ameen. Dubartoota lamatu dhagaa daakuu duubatti argama gaafa sana. Dubartiin tokko fudhatamti. Hin beekanii hin bara tokkichumaa shurruutti biraa baate lama ishee guutiin hin beeku jiru. Icciitii akkuma ta'e guyyichi dhokataa maal akka ta'e guyyichi fudhatamte. Isheen tokko hafte. Ishee haftu. Ishee fudhatamtu. Ishee haftu. Ishee fudhatamtu. Warri hafan tokko kinaan jireenyatti galu. Yoo carraatan. Mormi isaanii qabu. Abiddatti darbataman. Garafaman. Yookaan ari'ataman. Holqa dhagaatti ari'ataman. Akkas bara duudhiisan. Holqa dhagaatti galan. Gaara keessa fiiganii. Bituu gurguruu dadhabanii. Harreeyyoo jechaadha sistamiidhaan. Wanti ifatti hin bahin afurii qulqulluun ammallee lafarra jira daangessaa jiraatu malee. Waldaan kiristaanaa ammallee fudhatamne lafarra jirti ifatti hin hojjenne malee seetanni dhokataadhaan hojjechaa jira mul'i. Harka lafa jalaan shaakala isaa fidaa jira. Mul'isaa jira. Bitachuu dadhabde qoonqoon isa rakkisee namni yeroo sana keessatti jechuu qote namoonni sana keessatti warra hafan yoo waan sanatti waliin galu yoo itti walii galan immoo abidda bara baraatti galu yoo itti waliin galan immoo du'uu yookaan qalamuu dhiphachuu doorsifamuu isaa hamaa sanaan yoo waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Utuu nu kan biraatti qabamnee jirru utuu nu hin dammaqne har'aa borii sa'aatii kana ammatu lallabaa jiruuti gaalee yoo makiinaa ofuutti kaanuudhaaf borii yeroo hojii galtanii yoo makkate wiiroonno garuu guyyichi dhuma yerichi dhume yerichi raawwatame yeroon kun isa dhumaati ijoollee of eeggadhaa jedhu gooftaa Yesuus. Barichi bara dhumaati guyyichi guyyaa dhumaati ilmi waaqayyoo balbala ga'e milikkitoonni ta'aniiru wantoonni dubbataman ta'aniiru wanta durduriyyuu ta'e duwwaatu hin ta'e wanti har'a ta'e caala milikkita dhufaatii ilma namaatiif yookaan immoo milikkita guyyaa ilma namaatiif guyyaa isa dhokataa kana cuquuti inni waggaa torba booddee mul'ataadha rakkoo qabu isoo mul'inaan dhufa haleluuyaa warri butameyyuu duukaa deebi'ee dhufa amantoota Kiristoos duukaa deebitee dhufta warri Kiristoos duukaa ol fudhatame Kiristoos duukaa ol finaan deebi'anii dhufu ergamoota kumaatama danuu duukaa ol finaan deebi'anii dhufu ayyaana uffatanii dhufu abidda uffatanii dhufu kochoo baasanii dhufu dhannan duuna uffatanii dhufu dhannan qabamna uffatanii dhufu haleluuyaa waan boo'ee deebi'ee masabbasne uffatanii dhufu. Guyyaan namni jedhu kun garuu dhokataadha. Guyyaa sana baay'ee guddaa. Sana amma uumamuun dhumtuu namoonni dhumtuu dhaabbatee duumessa irratti argaa. Isheen arga namoonni dhumtuu ijuun dhumtuu warri isa waraanee ijuun argaa. Gaafa dhokataan jedhe guyyaa isaa beekamu. Guyyaa butamuu sana booddee waggaa torba. Namicha irraa tilmaa mudatan namni lafa dhufte. Haleluuyaa. Garuu guyyaa inni kun dhokataadhaatii dammaqaa. Irraa finaa. Kadhadhaa cimaa haala naannoo jiru laala waan keessa jiru laala waan keessa deemnu laala maal keessa akka darbaa jiru laala qoraattii kamtu jira karaa keenyatti maaltu danqaa nutti ta'a jireenya bara baraatti maaltu danqaa nutti ta'a yoo eessaan deemen milkaa'a yoo akkamitti deemen akka sanatti ta'a isatti ilaaluun nurra jiraata. Guyyichi guyyaa yaraati. Guyyichi guyyaa yaraati. Tas Jadi baay'ee danda'u. Guyyaa qabeenyi baay'ee itti munca'u. Guyyaa biyyi baay'ee itti ta'u. Tarii namni gooftaa qabu tokko makiinaatu oofuu fudhatama. Makiinota kee makiinaan duwwaa haftee ta'u. Makiinota meeqa duwwaa fudhatan walitti namni. Tarii namni gooftaa qabu tokko paayileetii makiina xiyyaara balaliisaa jiru fudhatame namoonni achirra jiran
utuu doonii oofaa jiru fudhatame. Biyya lafaa maaltu ta'a? Addunyaa kanarratti waan suukanneessa oduu cabsaa deeman. Oduu cabsaa jechuutti kaadhira amma seenaa immoo gamee fakkaata. Oduu cabsaa jechuun isanii gamee maaliif cabsaa jechuutti yeroo lama tokko argee. Yeroo sana oduu cabsaa ta'a. Biyyi lafaa walitti naannee miidiyaa biyya lafaa irraa. Guyyaa sanaaf dammaqoo warri nammanne iyya sana keessa jiru. Warri dammaqne lola sana keessa jiru. Warri dammaqne iddoo garmalee sana keessa jiru. Warri dammaqne caccabuu garmalee sana keessa jiru. Warri dammaqne qilleensa kana keessaa xiyyaara gadi darbatamtee lafatti bunqutuuftu keessa jiru. Warri dammaqne urjii waaqarraa gadi harca'u sanaan rukutamu. Baay'ee dammaqu. Guyyichi guyyaa salphaa sanitti bakkaatiin jedha. Namni fiti bakka maal dubbadheeftu gadi hin dandeenye nan darba sana tasuma darba maaliif fituu hin danda'u yeroo keenya ani guyyichi guyyaa akkamii akka ta'e Yo'eel lamaan dhaqee dubbisa lakkoofsa tokkoo kaasee tokkoof lama dubbiseetan guyyichi guyyaa maaliiti guyyaa akkamii akka ta'e abbaan dura argitan naa dubbisa Yo'eel boqonnaa lama lakkoofsa tokkoo kaasee amma lakkoofsa lamaatti guyyaa akkamitti boqonnaa lama lakkoofsa tokkootii fi lama irratti Caafa Yo'eel boqonnaa lama lakkoofsa tokkoo kaase Xiyoon gara koo qulqullaa irratti fannoo afuufaa sagalee nama dammaqsiisuun dhageessisaa guyyaan Waaqayyo waan dhufuu fi ammumayyuu waan dhiyaatee fi warri biyyicha keessa jiraatan hundinuu hawallatanii guyyichi guyyaa dukkanaa fi guyyaa isaa saafaa hin qabneedha. Guyyaa duumessaa fi guyyaa dukkana limitiiti. Inni akka booruu tulluu irratti darbee bal'achaa adeemuuti. Sabni baay'eenis jabinni kan akkasii durii kan hin turre seechittis kan hin taane kan hin argamnes hin ta'a. Gooftaan si yaadachiisu. Guyyaa suni guyyaa akkamiiti jedhee Xiyoon gaara gosa qulqullaa irratti fiinoo afuufaa. Namoonni akka dammaqan yoo eeggachiisan. Fiinoon kun isin akkuma barbaadan ta'uu danda'a. Fiinoon kan biraanis hin dhufu. Ameen. Maal gochaa jirru akka dammaqanii afuufaa jiru. Akka addunyaan kun dammaqu akkanis dammaquuf. Fiinoon kun isuma kanatti ta'uu danda'a. Inni kan biraan inni kan biraanis fiinoon noormaalii jechuudha. Gaara gosa qulqullaa irratti yoo gaara gosa qulqullaa irratti fiinoo afuufaati sagalee nama dammaqsu dhageessisaa. Sagalee nama dammaqsu dhageessisaa. Guyyaan Waaqayyo waan dhufu ammumayyuu waan dhiyaate warri biyyicha keessa jiraatan hundinuu haa oollatani. Guyyichi guyyaa dukkanaa fi guyyaa ifa hin qabneedha. Guyyaa duumessaa fi guyyaa dukkana limitiiti. Inni akka boruu tulloota irra darbee bal'achaa deemti. Sabni baay'een jaba kan akka isaa dukkan hin turin si'achis kan akkasii kan hin argamne hin dhufaa jedha. Guyyaa dukkanaati. Guyyaa ifa hin qabne. Guyyaa dukkana limitiiti. Iddoo biraatti immoo loltoonni jajjaboon iyyuu sodaatanii iyyu. Loltoonni har'a nama dhiitu warra biyya kanaati. Warra biyya Afrikaa nama dhiitu har'a cimoodha. Warra seenuu mootummaan nutti gad hin jimne seeratu gad hin jimne malee jalli nama dhiisuu miti. Garuu Waaqayyo isaan ajajisu seerri biyya kanaa gad. Loltoonni baga irraa maqamu meeshaa qabu niwukileerii hidhatanii jiru isaan iyyuu qaba sana sodaatan. Waan tokko guyyaa dukkananiiti. Maal guyyaa hamaa baay'ee ulfaata. Keessu warra kamitti warra Gooftaa Yesuusii dammaqanii argan guyyaa hamaa. Guyyichatti dammaqnee jiraachuu akka dandeenyuu fi Waaqayyo nu gargaaru daqiiqaa torban dabarsitu dubbadhu torban jettee Waaqayyo ayyaana isaatiin nu qopheessu dubbii kana keessa jiraachuudhaaf xumureerra Waaqayyo isin haa eebbisu.